السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يردن كبجمتودا في جارتوني هردفتوني أورمو تاي توتوريال الحمد لله هي نجاكوت نجاني هي هنجار الله إنك بجارة بكير تمرة سناجو. إجادا وتوتن كيا فيديو راك نكسبتي ونين سنبرسيسو على واتساب بي كيسن رتي نموت توكو نموت هيكتي وليك بريسني جودا لكوس نموت توكو دا كل فيدام كل فتشو دندسني سنبرسيس يعني أكثر سلة يونان واتساب بي كيسن رتقله أكثر نموت سنشاتي ولي بريسني سن isin jala arguu hin dandeenyeef jechuudha isin galee fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha lakkoofsa nama barbaadanii tokko jechuudha lakkoofsa nama chaatii walii barreessaniif haala kanaan haala itti qollofachuu dandeessan jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haaraa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya subscribe gochuun dalatinadha. Yeroo subscribe gootan barumsa isarratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notification sana kilik itti godhaadha. Achi booda all kayyattu irra kaayyadhaadha. Akkasuma barumsa keenya isin tolee isin gammachiisu viidiyoo keenya like share gootanii nu jabeessuun dagatinadha. Egaa gamanuma hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keessatti ibsaan afaan turaan hordofaa isiniin jedha. Egaa daawwattootaan kiyya WhatsApp irratti lakkoofsa nama tokko lakkoofsa nama iccitii waliif barreessanii tokko qulfii itti godhuudhaaf jechuudha. Appilikeeshinii isin barbaachisa. Appilikeeshinii sanis pilaastorii keessa argattanii pilaastorii keessan keessa ni galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha WhatsApp chat lock jettanii ni barreessanii achi booda haala kanaan baay'eetu ni dhufa jechuudha. Isa kana buufattan jechuudha. Egaa nama buufadhee waan qabuuf daarektii oopinuma irratti hundee isinitti agarsiisa. Yeroo buufattan oopin irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan koodii itti godhadhaa jechaa jira jechuudha. Koodii itti godhattanii achi booda next kilik gootu achi booda haala kanaan raayii sana itti buutu achi booda accept kilik gootu achi booda haala kanaan asitti isin fida as gaditti jechuudha. Install service ka jiru irratti kilik ni gootanii achi booda asirratti WhatsApp chat locker ka jiru irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan yoo ofirra jiraata raayii kan lammanni bantan jechuudha. Haaloo gootanii haala kanaan bantanii yeroo tokkoof duuba deebitanii haala kanaan deebitanii achi booda fakkii pilaasii irratti kilik ni gootanii achi booda haala kanaan WhatsApp keessan irratti hin galcha lakkoofsa nama iccitii walii barreessanii irratti dhootanii qolloftanii jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf lakkoofsa kanaa qollofu haala kanaan amma kun akkuma sirratti margaartan qollofamee jira jechuudha. Isin galee amma deebinee WhatsApp irra haa galluufi inni kana ture haala kanaan ramzii gaafata jechuudha. Isin galee gonkumaayyuu namni seenee iccitii nama kanaan waliif barreessanii arguu hin danda'u jechuudha. Yoo akkasaa namni bilbila keessan WhatsApp fayyadamuudhaaf isin irraa fuudhillee jechuudha. Isin galee haala kanaan lakkoofsa nama tokko lakkoofsa nama barbaadanii qollofachuu dandeessan jechuudha. Kophaa kophaatti WhatsApp keessan ammoo guutummaan guututti qollofachuu yoo barbaadan jechuudha. Guutummaan guututti jechuudha akka namni WhatsApp keessan irra galuu hin dandeenye qollofachuu barbaadan WhatsApp keessan irra galtanii achi booda tuqaa sana kilik ni gootanii achi booda settings ka jiru kilik ni gootu achi booda account ka jiru kilik ni gootu achi booda private ka jiru kilik ni gootu achi booda asirra gadi ni buutanii asirratti jechuudha fingerprint lock ka jiru kilik ni gootanii achi booda raayii sana ni bantu achi booda haala kanaan basmaa sin gaafata jechuudha. Jawwaala keessan quba keessan ni barsamtu jechuudha. Haala kanaan amma guutummaan guututti akka namni WhatsApp keenya irra galuu hin dandeenye qollofnee jirra jechuudha. Deeqaa tokkoon booda ni qollofataa namni seenuu hin danda'u jechuudha. Guutummaan guutuu WhatsApp keenya irra galee waan lakkoofsa abbaa tokko ilaaluu hin danda'u jechuudha namni ni galee. Fakkeenya irratti deebi'ee isinitti agarsiisu haala kanaan basmaa gaafata jechuudha. Ni galee basmaa keessumsanii qolfamtanii jechuudha. Haala kanaan malee namichi biroodhaa seenuu hin danda'u jechuudha. Basmaa quba keessanii malee qubni biroolleen jawwaala kana banuu hin danda'u jechuudha. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin gala jeetan abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwata. Barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya like share gootanii jabeessuun dagatinadha. Barumsa biroos na golchi deebinutti waan hordoftan